qaama keenya kamiyyuu haa ta'u lallaafisuuf tahee bareechisuuf yookiin gogaa keenya akka hin shunturre ittisuuf maadiyaatis tahee miira qaama keenya guutuu irraa kan gugurraachate akka nurraa baduu fi yookiin ofirraa ittisuuf. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuune Oromoo koo guutuu qaqqaaliiwwan jirra jirtu amatiif kutaan osoo waliin qoodin warroonni maatii koo taatan hundi keessanuyyuu galatoomaa isiniin jira. Warri maatii koo hin taane subscribe kuba 20 galuu gahee jira. Subscribe gochuun ammallee maatii kootti dabalama. Kan asitti argitan kun har'a walitti makaa free weenii irraa qabadhee dhufee jira. Inamnis weenii akka jedhamu jaalatamtootaa fi kabajamtoonni maatii kiyyaa warroonni yaada kana naa qoodanii fi akkasuma mootiyyuu weeniin kun akkamitti eessatti akka gahuu naa ibsitan hedduu galatooma. Namoonni beeytan free weenii yookiin dararaa weenii keessattuu ijoolleen gammoojjii akkasuma ni nyaatanillee ni beekanillee isinni fakkaate yookiin nattillee akkasuma fakkaate namni naa ibsillee akkasi weenii yookiin inaba gogaa kana erga qopheeffannee jennee shamarran keenya hedduu maadiyaatiin kan rakkatanii fuulli isaanii qulqulleeffachuuf rakkoo guddaa keessa jiran keessattuu gaafii hedduu gaafatamaa jira. Ani biyya galuu hedaa abbaa manaa qabaa gaa'ela raawwachuu heda warri jettan firii weenii gogaa yookiin inaba manka lama qopheeffattanii jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa waa'ee qaama keenyas tahee waa'ee jireenya keenyaa irratti haa xiyyeeffannu. Hundi keenyaayyuu yeroo hedduu haasaa isinii dheeressaa sababiin isaa namni keenya hedduu waan jaalateef jechuudha. Kana jechuun kiyyaa haasoyinee waliif ibsuun baay'ee bareedaadha. Akkuma sitti argitanitti firii weenii gogaa yookiin inaba qopheeffannee manka lama erga fudhanne bishaan oowwaa yookiin danfaa itti naqnaa jechuudha. Garuu jalqabaa fi irraa lollaanee irraa dhiqnee akkuma sitti argitan kanatti bishaan isaa irraa gajjiisuu qabna jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa yeroo hunda waan godhan mara viidiyoo namatti hin toluudha. Garuu kallattimaan faayidaa isaatii fi akkamitti akka hojjetamu qofa kan waliin hojjannuu fi yookiin kan wal wajjin ilaalluudha. Ergaa akka amma sitti argitan kanatti itti naqnee namoonni hedduun keessattuu shamarran keenya mana arabaatitti namti mijaa'u akkam godhaa eessa fida warri jettaniif dirqama mana arabaa keessatti qofaa miti. Biyya galtanii jireenya ijaarachuu gaa'ela godhachuu jirtanii bishaan weenii kana yookiin inaba kana bishaan erga danfaa itti naqnee galgala keessa bulchina yookiin ganama subii galgala yoo dibachuu henne ganama subii itti naqnee keessa oolchine galgala jechuudha kan hojjannu. Akkasuma mootuyyuu yookiin ammoo galgala itti naqnee guyyaa saa tahuu gara asrii saa ta'u sa'aatii firii taanetti kan hojjannuudha jechuudha. Sa'aatii isin barbaadanitti garuu dibanni kun qaama keessanis tahee fuula keessaniif hedduu bu'aa gaarii kan qabuu fi namoonni dhibeelee hir'ina dhiigaa tahee akkasuma mootuyyuu miidhamoota qaama keessan keessatti qabdanii akkuma amma argitan kanatti bishaan isaa danfiftanii yookiin ammoo firii weenii kana osoo fayyadamtanii hedduu dhiiga keessan warri dhiigni isin hir'ates baay'ee dhiiga keessan kan ol kaasuu fi akkasuma immoo dhiiga keessan kan isinii sirreessuudha. Namoonni martoo qabaa lafa tunaan mara akkasuma na dadhabsiisaa fuula na kuta viidiyoolee hedduudha. Kanaaf hanga xumuraatitti na wajjin ilaalaa maashina waadaa kufinnee firii weenii kana kan bishaan keessa bulchine yookiin ammoo inaba kana ni daayinaa jechuudha. Isin maashina feetaniin karaa feetaniin daakachuu dandeettanii karaa isinii danda'ame. Namoonni hedduu maashina kana kan qabne akkam taanaa jechuun keessa waan hin oolle mala baafnee karaa nu daakamuu qabu yookiin karaa nu tumamuu qabu tumnee walumaa galatti kireema isaa baasuu qabnaa jechuudha. Dirqamallee baasuu qabnaa qofa osoo hin tahin dirqama kana qopheeffachuu qabna jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya asirratti kan isin ibsuu qabu shamarran keenya kan biyya arabaa jirtan hedduu dhugaa niin beeka. Mana madaamii keessa teettanii dibachuus nyaachuus dhuguus fayyadamuus mirga yookiin bilisa waan hin qabneef jecha dirqama of cinqitanii fuula keessan balleessuu qabdanii haala amma sitti argine kanaan erga bahee jedhee yookiin ammoo erga inni daakamee akkana tahee jedhee saanii fudhannee saanitti naqanna jechuudha. Saanii xiqqaa wayiititti kamareef keessaa naqneessanillee ni tahaa jechuudha. Akkuma sitti argitan kanatti hanga xumuraatitti isin viidiyoo kana ilaaluudhaan akkamitti akka fayyadamtan maal godhuu akka qabnu kan waliin ilaallu jechuudha. Tokkoffaa maadiyaatii nurraa balleessuuf bu'aa gahee guddaa qaba. Isa lammaffaa finniisa nurraa balleessuu fi isa sadaffaa bakka finniisni nutti bahee nu gugurraachate nurraa ittisuu fi inni afuraffaa namootuyyuu fuula keenya kan shushuntuure yookiin ammoo dulluma umrii malee nurraa ittisuu fi itti aansuun fuula keenya akka saffisaan addaatuufis tahee yookiin qulqullaa'ee bareeduudha. Kana jechuun bifa keessan magaala yoo taate adii si godhaa odoon tahin magaala fuula qulqulluu
bifa kan kee uumama kan gizee ittiin dhalatte yookiin ammoo kan gaafa biyya jirtu sanitti kan si deebisuudha. Sababbiin fuulli namaa walii gad jijjiiramuuf sababa qilleensaa hormoonis tahee sababa yaadaa fi hiraaraa akkasuma hirriba gahaa dhabuu fi bishaan gahaa dhuguu dhabu nyaatota qaama keenyan madaalahaa tahee viitaaminootaan badhaadhan argachuu dhabuu fi yookiin soorachuu dhabu rakkoolee hedduudhaan kan wal qabate yeroo hedduu namoonni keenya kan kana hin beekne fi kan kana hin yaadnedha. Shamarran keenya hundi keessan karaa keessatiinis tahee karaa alaatiin qaama keenya sooressa godhuuf akkasuma bareechisuuf gaa'ela keenya gammachiisuufis tahee jireenya keenya ufumaa mastaawtii keessatti yoo ilaalle ofitti gammaduuf fayyadamuu qabna isiniin jedha. Kani amma daakkanne qopheeffanne kana maankaa lamaa irraa fudhanne kan isin beekuu qabdan kana mootu cinaa ayisa kana firiijii keessa kaana jechuudha. Hanga guyyaa 3 rakkoo takkan qabu hanga guyyaa 4 illee har'a dibattanii borjidduu oluu dandeettanii itti aansuun harcee boqqolloo sirriitti kan daakkame akkamitti isinii himuu qaba. Hedduu daakkame kan tahee fi yeroo hunda kireema kan hojjetannu kan fuula keenyaa qofa binnee kaartooniin kan jiru osoo bitannee hedduu bareedaadha. Mana qorsaas tahee akkasuma mootuyyuu markaza adda addaarraa bareedaadha isiniin jedha. Harcee boqqolloo kana maankaa tokko itti goone maankaa tokko guddaa isaaniitti naqadhe qopheeffadhe jechuudha kan isinii galuu qabu. Isin ammootuyyuu morma yoo dibattan harka silaafuu keessattuu namoonni mana arabaa jirtan isinitti akka hin tolle niin beeka. Haa ta'u malee garuu barachuun barbaachisaadha. Gaafa nu barbaachisu jira, gaafa nutti tolu jira, gaafa dibachuun nu mijatu jira. Sababa kanaaf jecha waan kana faayidaa qabaachuu isaa hubannee barannee beeynee gaafa nu mijate gatteenee gaafa haadha manaa bultii teenya keessa shamarran keenya biyyuma arabaatitti zalaalamiin jiraatan yoo rabbi umrii isin kaayee fayyaa kan nu kennu taate inshallah rabbi fayyaa nu kennee umrii nu haa dheeressu nu hundi keenya gatteenee mana keenya tolfachuu bareechifachuu sagantaa itti baafannee kana godhuuf ammoo beekuun nurratti barbaachisaadha. Dadhabbii mana arabaa fuullis kan nama gubate tahee dadhabbii humna dhabuu fi akkasuma qaamni keenya kan nu jala fiizikaalli bade deebi'uu fi yeroo dheeraa fi dadhabbii hedduu kunuunsa hedduu nu gaafata. Kana godhuuf ammootu beekuun nurratti barbaachisaadha. Oromoo kiyya guutuudha. Kanaafi akkuma ammasitti argitan kanatti kireema kana erga hojjetannee jenne yookiin walitti makaa isa kana erga hojjannee geessine akkuma yeroo hunda barsiisee saamunaan fuula keenya dhiqannee saamunaa fuula keenyaan barbaachisaa tahe booda sanii itti dibannee daqiiqaa 30 ofirra tursiifnee yoo inni goggogee jedhe ofirraa bishaan jiddu galeessa tahe xiqqoo ho'aa ta'e baay'eellee nama kan gubne dhiqannee booda sanii bishaan qabbanaaya fuula keenya lolla'anna isinii galaami jalqaba osoo hin dibatin saamunaan dhiqanna itti aansine ammootuyyuu fuulli keenya erga gogee isa kana dibna itti aansine erga inni daqiiqaa 30 nurra ture bishaan oowwaa taheen yookiin jiddu galeessa ta'een kan baay'ee nama gubne akka biyya keenyatti yeroo nama qorru salaataaf ittiin udwannu san argitanii isa san fuula keenya dhiqannee ergasii bishaan qabbanaayaan ofirra lolla'annee haala kanaan fuula keenya booda sanii kireema looshinii fuula keenyaaf barbaachisu dibanna isiniin jedha. Horaa bula Oromoo koo guutuu isin jaalladha hundi keessan galatoomaa.